Abbana tanaatiitu kanatti liivii irratti isin yaasamu akkamii? Tan duraan dura wanni siidhaamu obboleettii tiyya. Ati intala shamaraati. Akka amantii islaamaatitti intalti shamaraa takka dhiira fuulduratti baatee yookaan social media irratti ol ba'uu hin qabdu. Takka jedhe. Kanaafuu ati takka kabajaa kee siitiitu cabsu jira. Kanaafuu yoo rabbi ka sodaattu taate liivii irraa bahi bifa wanni keessan wanni ta'a isin kophaatti kara shamarran koottaati kophaatti ijaara. Akkamitti? Wanni niisin yoo ati kabajaa shamaraa beektan jechuudha. Shamarran kan qaama isii mataa irraa haadanii dhiirraa siyaasee Facebook irrattu qaama isii mul'isaaru ka haraamummaa kana beektanii yoo as baanee uffata uffanneetiin dhugaa dubbanne balatu bu'aa jechuudha. Lakki ansan siin jenne sunis isiniitiitu kabajaa keessan cabse. Takka jedhe. Akkamitti kabajaa keenya cabsine? Ati haa ta'uuti yookaan nama kadha geessu taate intalti shamaraa takka liivii irratti as hin baatu. Hogga isin liivii irratti as baatan koottaan ulaalaa jechuudha. Foon magaalaa ol baasan. Yoo jennellee mirga qabna koottaan ulaalaallee hoo jenne mirga qabna. Odoo Oromoo hojjaasuu baannee Bingaalii akkana isin gooti maali akkana isin gooti ka jettanii odeessitanillee ijoollee Oromoo afooteellee Oromoo hojii haasofnellee mirga qabna kanaafuu ishee Bingaalii jala deemta ijoolleen Oromoo ijoolleen teenna akkana ka jedhee maqaa nu balleessullee ijoollee teenna yoo nu baanee ijoollee Oromoo hojii haasofnellee akkana ka jedhu isinuma kan qullaa gaffuudhee dhalaa Facebook irra baasus dhiiruma kan deebee dhalaadhaan. Liivii seenuun libbisti kaayyee ni feesisa. Liivii seenuudhaaf. Waan teene uffani jiila dhageessitti hima. Shippistika dibachuun yaani istaayiliidha malee wanna takkaan arabni dila diimattuu jechuun na dhageessitti hima. Araban beekame arabni adiidi dhaga'an usitti hima. Atuu na dhageessitti hima. Arabni diimtuudha si galee. Arabni dila diimattu waan feete uffattee waan feete dibattee. Kanaafuu wanti dhaabbatu hin jiru. Atammoo seenuu qabdu yuliif irraayyuu. Gama.